Mana paketi niliftas dijan Maya si komando manar si bali Maya si komando manar si bali Ada video dake niliftas dijan Omu makan niliftas dijan Nilale, minaga nilale, oromo matelale, sabonu matelale, wamara kinna moti, na membodu takelle, ilka onnena sente, na membodu takelle. Marena nilale, minaga nilale, oromo matelale, sabonu matelale, ilka onnena sente, na membodu takelle. Kolleejjiin Pooliteeknikaa magaalaa Bishooftuu fi Kolleejjiin Balaataa Oodukam barattoota gulantaa garaagaraan barsiisaa turan waliigalan barattoota 1,300 ol ta'an eebbisan. Sirni eebba barattootaa kun eebba maanguddootaatiin jalqabe. Guyyaa irratti argamanii nama guddaa nuuf haa ta'an. Guddatanii nama boru biyyaa ta'an haa ta'an. Gammadanii taasisanii akkuma gammadan kanatti gammadanii umurii isaanii umurii arraagichaa isaanii haa kennu. Fayyaa gadamsaa isaanii haa kennu. Biyya keenya haa bulchan, haa guddatan, umurii guddaa nu haa bulan. Barsiisota asittis ijoolleen keenya nu barsiisanii firii guddaa irra nu ga'anii har'a ijoollee gosti argamu kanas isaanis fayyaaf nagaa isaanii haa kennu. Kabaja guddaa argatan, biyya nagaa itti haa galan, biyya keenya biyya nagaa haa godhu. Wajjin nu haa bulchu. Kiroo qotannee alaaqamna akka qotanne kana nagaa nu haa laatu. Akkuma barattoonni keenya irra firii isaanii argatanii firii dhaasataan kana nus qonnee alaaqamna midhaan alaaqamnu kana habaabayee jira habaaboo kana fireetti nu haa godhu. Eega firaayeen booda immoo gahee nu haa laatu. Biyya keenya biyya nagaa nu haa godhu. Wajjin nu haa bulchu. Umurii dheeraa nu haa kennu. Kana fudhaa. Nagaa nu bulche nagaa nu haa oolchu. Gogora nu haa oolchu. Biyya nagaa nu haa taasisu. Biroon dhogobduu nu haa yaasu. Dubbii nama fafeetii nu haa baasu. Kan bitaan nu mirgatti nu haa baasu. Kan mirgaan bitaatti nu haa baasu. Kan dorrobe nagaan haa dhalu. Kan bobba'e nagaan haa galu. Biitti keenya kan mufate walitti haa araaramu. Araara keenya araara dhugaa nu haa godhu. Biitti keenya biyya nagaa nu haa taatu. Gadaa gateetti gooba. Fuullee arrabni qarame. Raamule nagaan haa oolchu. Amaan irraa haa qabu. Soraan itti haa qabu. Barataan akkanumatti haa milkaa'u. Barsiisanii akkanumatti haa milkaa'u. Obbo Dabalaa Tasfaa Diinii Kolleejjii Pooliteeknikaa magaalaa Bishooftuuti. Eebbifamtootaan baga nagaan dhuftan erga jedhaniin booda kolleejjiin isaanii qofti leenjifamtoota muummee adda addaatiin leenjisaa ture 1,135 eebbisuu ibsaniiru. Guyyaa har'aa guyyaa guddaa tokko kabajuuf walitti qabamnee asitti argamna. Innis ogeessota bu'aa bayii baay'ee keessa darbanii milkaa'ina bara 2016 leenjii isaanii xumuramanii eebbifamanidha. Yeroon turtii isaanii isaan dabarsan kun xumura hojii cimaa fi of kennuu waggoota dheeraa qofaa osoo hin taane jalqaba imala eebbifamtootaa akka ogeessota ogummaa qabaniitii fi hawaasa isaanii akka tajaajilan kan qopheessu ture. Baga gammaddan isiniin jechuu kootiif gammachuu guddaatu natti dhaga'ama. Baga gammaddan. Guyyaa har'aa kolleejiin keenya leenjifamtoota bara kana leenjifamaa ba'an keessaa guyyaa eebbifamtoota 1,135 kolleejii Pooliteeknikaa Bishooftuu irraa madaallii ga'umsa ogummaa fudhatanii akkasumas milkaa'anii kolleejii Balataa Oodukam irraa eebbifamtoota 196 ogummaa garaagaraatiin eebbifamanii addunyaa hojii parsantaa 89.7 ta'an itti seenan eebbisiisuu irra jirra. Kuni nuufis gammachuu guddaadha. Hundumti keenya iyyuu milkaa'ina kanaaf baga gammanne jechuu jaalladha. Akka Obbo Dabalaan jedhanitti addunyaa guyyaadhaa gara guyyaatti jijjiiramaa deemtu kana waliin of haaromsaa fedhii hawaasa keessanii giddu galeessa godhachuun akka hojjettan isiniif dhaamaa jedhan. Jaarraa amma keessa jirru amma guddina teekinooloojii kanaan dura hin argine amma garuu haala baay'ee saffisaa guddina jijjiiramaa jiru keessa jirra. Kalaqni ariifatan industirii jijjiiruun
carraa hojii uumuu haaraadha. Isinis akka eebbifamtoota jaarraa 21tti jijjiirama kana keessatti adda duree ta'uudhaanii fi ijaaramtanii addunyaa durkaa tarkaanfachuuf of qopheessuun carraaqqii gara fuulduraatti gootan keessatti teekinooloojiitti fayyadamuun murteessaa ta'uusaa beektanii adeemuun baay'ee barbaachisaadha. Kufaatiin xumura jireenyaa osoo hin taane dandeettii kalaqa keessanii keessatti kan gabbifachaa deemtan ta'uu hubattanii osoo abdiin kutiin hojii keessan akka hojjettan isiniif dhaamas jedhan obbo Dabalaan. Kufaatiin xumura osoo hin taane adeemsa barumsa keessatti qaama barbaachisaa ta'uu isaa yaadachiisaa ta'uun tajaajila. Yeroo hojii galtan balaa yookiin kufaatiin irratti hin qaana'inaa. Akka tarkaanfii kalaqaa fi milkaa'inaatti isaan hubadhaa. Kufaatiin hubannoo fi argannoo haaraa fiduu waan ta'eef carraaqqii keessan irratti ija jabaadhaa, socho'aa, ogummaadhaan hawaasa keessan tajaajilaa jecha baga gammadan congratulations inkwaan dessa alaachuu. Dabalataanis barattoota eebbifaman keessaa dhibbeentaa 80 ol kanneen ta'aniif dhaabbilee adda addaa fi industiriiwwan waliin walitti hidhamiinsa uumuudhaan carraan hojii eebbifamtoota kanneeniif uumamee jira jedhan. Eebba baranaa wanti adda godhu nuti magaalli keenya kan nuti itti argamnu giddugala industiriidhaan marfamtee jirti. Giddugala tuurizimii akkuma taate industiriidhaan illee marfamtee jirti. Sun immoo leenjiin teeknikaaf ogummaa keessatti kennamu guutummaadhaa guututti leenjii fedhii gabaatiin durfamudha. Fedhii gabaa eeggadda baasnee booda leenjii kan kenninu. Kanaaf industirii hojii walitti dhufnee waan hojjennuuf waan isaan barbaadan waan oomishnuuf eebba baranaa wanti adda godhu eebbifamtoonni akka kolleejii pooliteeknikaa Bishooftuutti baay'inni isaanii 1135 kan ta'anidha. Akkasumas kolleejii balataa oduu kamirraati kan xumuran 198 kan ta'an kana keessaati waliigala parsentii 89.7 kan ta'anii addunyaa hojii wajjin wal arganiitudha kan isaan jiran jechuudha. Industirii keessatti qacaramanii miindaa nyaachaa kan isaan xumuranii eebbifamanii jechuudha. Kun kan ta'uu danda'e walitti dhufeenya leenjifamtoonni keenya yeroo leenjifnu leenjii gosa lamadha kan geggeeffamu. Leenjii inni tokkoffaan industirii keessatti leenji'u, inni lammaffaan immoo kolleejii keessatti leenji'u jechuudha. Kolleejii keessatti eega leenji'anii booda yeroo leenjii wal ta'insaatii fi gara industirii deemanii industiriin waan ofii isaatii barbaadu, kallattii ofii isaatii barbaadu ogummaa jiru irratti leenjii kennaa fi asumaan immoo yeroo isaan achi dhaqan of biratti hambifataa jechuudha. Ijoollee kana ijoollee jajjaboo ta'an ofii isaatii leenjisee of biratti hambifachuudha. Karaa kanaan carraan kun kan inni uumamuu danda'e sirna leenjii keenya industirii hojii walitti hidhiinsa waan qabuudhaaf jechuudha. Amma nuti leenjisaa kolleejii pooliteeknikaa yookaan immoo kolleejii balataa keessatti argamu qofaa nuti kan leenjifnu leenjisaa industirii keessatti hirmaata ofii isaaniitiif geessisaa jechuudha. Abbummaadhaan immoo kan leenjisaa jiru nuti industiriidhaaf leenjifna, industiriidhaaf qopheessina. Industiriin immoo nuti leenjisuu fi qofaa otoo hin taane ofiis leenjifachuu jalqabee jira jechuudha. Haala kanaanidha walitti dhufeenya uumnee marii ni geggeessina. Deebi'ee leenjiin kun immoo qulqullinni isaa sadarkaa malee akka jirullee wajjiniin madaaluutti jira jechaadha industirii wajjin. Haalli kun bara darbeerraa barana fooyyee qaba. Bara dhufutti immoo kana caalaa adeemaa jechuudha. Guutummaadhaa guutuutti industiriin abbaatti ta'ee nama nuti leenjifnu nuti ofii asii beeksisa baasnee alaa simanneetu hin taane industiriin ofii isaatii baay'ina nama barbaaduutiin simatee gara keenyatti fidee galma sana carraan leenjiin nuti kenninu maaliin kan durfamu carraa hojiitiin kan durfamu ta'ee mirkaneessamaa adeemaa jechuudha. Deebi'ee dandeettiin leenjistoota har'a eebbifamaa jiran kun ogummaa isaan qabaniin hin madaalamu. Ogummaan isaan qaban waraqaa isaanirra fudhatanii olidha. Sababiin isaa muuxannoo industirii keessa jiru baay'ee guddaa ta'e qabatanii jira waan ta'eef leenjifamtoota yookaan ogeessota jajjaboo jenneen waamuu dandeenya eebbifamtoota irraayyuu jechaadha. Obbo Taaddasaa Saffaatti gaafatamaa waajjira carraa hojii uumuu fi ogummaa bulchiinsa magaalaa Bishooftuuti. Namni ogummaa qabu kamiyyuu umurii isaa guutuu hojii keessa jira malee hojii dhabaa miti jedhan. Magaalaa Bishooftuu immoo gidduu galaa industirii fi turizimii waan taateef humna nama baratee fi ga'oomee bal'inaan barbaaddi. Kanaaf eebbifamtoonni baga gammaddanii carraa hojii bal'aa isiniif uumamaa jirutti fayyadamuun hojii keessan akka hojjettan isiniif dhaamaa jechuun ibsanii jiru. Magaalli Bishooftuu magaalaa industirii, magaalaa turizimii, magaalaa qonnaati. Eebbifamtoota ogummaa qaban bal'inaan magaalaa barbaadduudha. Magaalli kun carraan isheen qabdu bal'aadha. Leenjifamtoonni guyyaarraa eebbifamtanus carraa kana keessatti galtanii carraa bal'aa kana keessatti carraa hojii argachuu
ofiin hojii uummachuudhaan, hojii kalaquudhaan, jiruuf jireenya keessan fooyyeffachuudhaan biyya keenya ceesisuu keessatti gahee guddaa qabdu waan ta'eef irra deebinee baga gammaddan, baga milkooftan, baga waaqni isin gargaare jechuun barbaada. Addunyaan keessa jirru addunyaa dorgomaadha. Nama ogummaa isaatiin dorgomee injifatee ba'uu barbaada. Kana gochuudhaaf immoo hidhannoo barbaada. Hidhannoon inni guddaan leenjii qabaachuudha, ogummaa qabaachuudha. Ogummaa qabna taanaan jireenya keenya guutuu, umrii keenya guutuu abbaa hojiiti. Namni ogummaa hin qabne har'a hojii qabaachuu danda'a. Boriftaan garuu hojii qabaachuudhaaf gaaraantii wanti isaa ta'u hin jiraatu jechuudha. Ogummaa yommuu jennu immoo ogummaa tokko, lama, sadi ogummaa jiru hunda qabaachuun namni amma danda'etti umrii isaa guutuu baratee leenjee qophaa'aa of ga'umsee qophaa'aa ta'uu danda'u qaba jechuudha. Kanaaf har'a gosa ogummaa tokkoon leenji'uu dandeessu yookaan eebbifamuu dandeessu, garuu immoo boriftaan jireenya keessan guutuu kabraas gabaan kan barbaadu akkaataa sanaatiin leenjitanii jiruu keessan, jiruuf jireenya keessan, biyya keessan, maatii keessan fooyyessuudhaaf of qopheessuun barbaachisaadha kan jedhu ergaa dabarsaa. Hoogganaa itti aanaa biiroo carraa hojii uumuu fi ogummaa Oromiyaa obbo Nasraddiin Qaadii sirna eebba kolleejjii kanarratti argamuudhaan ergaa dabarsaniin Oromiyaa ogummeessuu jechuun namni tokko yoo xiqqaate ogummaa tokkoo fi isaa ol horachuudhaan jiruuf jireenya isaa mo'atee hawaasa isaa kan gargaaru bal'inaan horachuuf hojjetamaa jira jedhan. Bishooftuu lafa jaalalaa, Bishooftuu lafa turizimii, Bishooftuu lafa industirii, Bishooftuu lafa araaraa keessattuu bara kana bifa addaatiin kabajuudhaaf kan deemnu ayyaana irreechaa bara 2017 jala bultii kanatti eebba bareedaa kanaaf eebbaafis irreecha araaraatis baga geettan congratulations jechuun barbaada. Mootummaan naannoo Oromiyaa yeroo kamuu caalaa ogummaadhaaf xiyyeeffannaa guddaan hojjetaatiin hin jira. Isinis yeroo akkana ogummaan xiyyeeffannaa guddaa argatee uummanni keenya irra jireessaan baadiyyaa keessa jiraachuun kan beekamu ta'us magaaloomsuudhaaf xiyyeeffannaa guddaa mootummaan naannoo kennee biiroon carraa hojii uumuuf ogummaallee akkanuma inishiyetiivii iskiil Oromiyaa ogummeessuu jedhuun hojii adda addaa yeroo hojjetaatiin hin jiru waan eebbifamtaniif yeroo itti barbaadanitti eebbifamtanii baga gammaddan congratulations isin jechuun barbaada. Oromiyaa ogummeessuu jechuun lammiin isaa leenjiidhaaf barnootaan bahe kamuu yoo xiqqaate ogummaa tokko horatee yoo danda'ame ogummaa lamaaf sadiif of ga'oomsee akkuma har'a kolleejjiin pooliteeknika Bishooftuu ijoollee har'a eebbifaman keessaa irri jireessi isaanii gaaga'ooman qofa osoo hin ta'in akkuma sila diiniin kolleejjii isiniif dhiyeessanitti irri jireessi isaanii kan hojii argatan waan ta'eef kunis kolleejjii pooliteeknika Bishooftuu akkuma jedhame guyyaa har'aa biiroon kennaa iddoo adda addaa irratti eebba irratti argamaatiin hin jirra kan haga Bishooftuu nama madaalsisee gahoomsee carraa hojii uumeen jiru yeroo tokko diinii kolleejjii maanajimentii akkasuma hooggansa magaalaa Bishooftuutiif hamilee akka kennitan barbaada. Eebbifamtoota keessaa kanneen qabxii olaanaa galmeessan dubbisneen kolleejjichi beekumsaa fi ogummaa gahaa akka isaan gonfachiise ibsanii namni kamiyyuu yeroo isaatti fayyadamee yoo qo'atee fi barsiisotas sirnaan yoo hordofe milkaa'uu ni danda'a jedhan. ከክላስ ወጣ የቤትም ስራ ይኖራል ምንም ይኖራል ከዛ ደግሞ ጥናቴን እንትን እላለሁ አጠናለሁ ያው ኖቶችን በማውጣት ምን በማድረግ ቶሎ ቶሎ እንትን ብዬ በማንበብ እንትን አጥንቼ ነው እንትን ያልኩት እና የአስተማሪዎችም ድጋፍ አለበት እኔ ብቻዬን ሳልሆን አስተማሪዎችም ይደግፉናል እኔ ለሌሎች በመክረው ከኔ በታች ላሉም ከኔ በላይም ላሉ ያው እንደ ኤክስፒሪየንስ እኔ ብለው በቃ ያቻሉትን ያቀማቸውን ያህል መጣር አለባቸው በተለይ ሴቶች ሲሆኑ ሴት ልጅ አትችልም ምናምን እየተባለች እንትን ትደረጋለች እና ኢንካሬጅ መሆን አለባቸው በቃ ማይቻል ምንም ነገር የለም ከወሰኑ በጣም ቀላል ነገር ነው ይሄ ትልቅ ነገር አይደለም እና ይቻላል ካጠኑ ከሰሩ ምንም ነገር ይሄ ትንሽ ነገር ነው በጣም ትንሽ ነገር ነው አንደኛ መውጣት ይቻላል እንደኔ ሳይሆን ከኔ ተሻለ መሆን ይቻላል እላለሁ Sodo, si barba chandufe.
na bohaarsi. Aadaa biyya keetii sirbi karra maara shoogee firra maara. Sirbi karra maara shoogee firra maara. Shoogee firra maara shoogee firra maara.